Boqonnaa tokko sadarkaa sammuu. Dhaloota irraa kaasee walqunnamtiin haati daa'ima ishee wajjin qabdu akkaataa inni jireenya booda ittiin yaadu, itti dhaga'amuu fi amala isaa bocuuf gargaara. Walqunnamtiin kun ishee fi mucaa ishee gidduutti walitti dhufeenya miira barbaachisaa ta'e uumuufis gargaara. Fayyaa miira gaariin ijoollee keessan warra umurii isaanii guddaa ta'ee fi maatii biroo wajjin hariiroo gaarii akka qabaataniifis in gargaara. Yeroo dubartiin takka ulfaataatu daa'imni ishee waan ishee mudatu hundaaf saaxilama. Kunis sagalee naannoo keessa jiru, qilleensa isheen hafuura baafattu, nyaata nyaattuu fi miira isheetti dhaga'amu dabalata. Yeroo gammachuu fi tasgabbiin isheetti dhaga'amu, daa'imni ishee naannoo gammachuu fi tasgabbii qabu keessatti akka guddatu taasisa. Haa ta'u malee, miirri akka dhiphinnaa fi yaaddoo hormoonota addaa qaama keessan keessatti dabaluu danda'u, kunis qaama daa'imaa fi sammuu guddachaa jiru irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Of eeggannoon sammuu keenyaaf godhamuu kan jalqabu yeroo gara haadhaa keenya keessa jirru irraa jalqabeeti. Sammuun sadarkaa garaagaraatiin guddata. Sammuun keenya sadarkaa garaagaraa qaba. Sadarkaawwan gurguddoo sammuu jedhaman sadan asii gaditti ilaalla. Tokko kutaa sammuu dammaqaa hin taane yookaan unconscious. Kutaa sammuu dammaqaa hin taane lubbuun jiraachuuf murteessaadha. Mee sochii murteessaa lubbuun nu jiraachisu tokko tokko haa ilaallu. Dhaannaa onnee haala hojii isaa keessatti guutumatti dammaqina keenya irraa walaba ta'ee hojjeta. Saffisaan fiiguudhaan yookaan sammuun xiinxaluudhaan dhiibbaa gochuu dandeenya. Kanaanis sammuu dammaqaa hin taane yookaan unconsciousiin dhaannaa onnee dabaluu yookaan saffisiisuun deebii akka kenninu dirqisiisa. Haa ta'u malee kutaa sammuu dammaqaa hin taane kun sadarkaa daa'imummaa keenya irraa kan nu mudatudha. Daa'imni dhalatee yeroo muraasa booda sareen yookaan bineensi isa nyaatu osoo bira deeme miira sodaa hin agarsiisu. Sababbiin isaas kutaa sammuu dammaqaa hin taaneen hoogganamaa jirti waan ta'eef. Kutaan sammuu kana warrootni fayyadaman jedhamanii baay'eetu jiru. Garuu kutaa sammuu kana karaa sirriin warrootni itti hojjetan warroota hojii humna isaaniitii ol ta'e dabarsanii waaqaaf kennanidha. Kutaa sammuu kana gabbisuu jechuun waan gootuu ati dhabdee humni uumamaa karaa keetiin akka hojjetuuf daandii banuudha. Kutaa sammuu kana sirriitti hojjetaara jechuun dhiibbaa ofii gootuu jalaa baatee jirta jechuudha. Kutaa sammuu kun jireenya amantii keenya akka dagaagu godha. Gaafa humna si uumeef dabarsitee of kennitu si otoo hin taane waan sirrii ta'etu karaa humna uumamaatiin raawwatama. Humna biraatiifis yoo dabarsitee of kennitus akkasuma si osoo hin taane humna keessa keetii aangoo fudhatetu sirraan ta'ee hojjeta. Kanaaf humna sirrii ta'ee karaa keetiin akka hojjetuuf iddoo kennuun waan baay'ee barbaachisaadha. Truly a gift from up above. You've given me life and so much love. How could I ever